dhiira siin jedhiiti gabaa bilisaa guyyaa kana kottuu siin jeebaran. Antakkaa dhiira albaatii akka keenyatti kan argeen beekon. Bar ati haatee si deeyse dhiira siin jedhaniiti gabaa bilisaa guyyaa kana keessa kottuu siin jeebaran. Maqaa kee jedhii beeytaami mee maqaa kee himi dhiira siin jedhani. Maafwal sagalaaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee daawwattoota hordoftoota keenya jira jirtu nageenya keessan badhaadha salamtaan koo kan onnee korraa burqe iddoo isin jirtanitti isin qaqqabu isin jenna. Daawwattoota hordoftoota keenya eeda halkanirraa sa'aatii 9 namtichi ta'e tokko bilbila irratti bilbilee ture. Bilbila isaa kaasuu didee gara xumuratti nan kaase ati dhiira siin jedhaniiti gara balbalaa gakkootu balbala hulaa dura dhaabbadheetiin si eegaa jira. Ati yoo dhiirummaa qabaatte kootuu naan jedhe. Daawwattoota hordoftoota keenya ammaan tanaan hirriibarraa ol ka'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takkaan aare. Maal ammaraatuudha kaniin halkan sa'aatii 9 daandii gubbatti beena meeggadhuuf biyya ormaatiin jira miti naan dhiise. Baba kottu rayyaan. Nan dhiise yeroon fooddaa banee fooddaadhaan gadi ilaalullee nam tokkollee hin jiranii saroota ulaa dura dhaabbatu malee wanni tokko wanni jiru hin jiru. Waan afaan namaatii hin baane naan jedhee ture ammoo maqaa kee himii jedheen hin dide namichi sun. Mee ati dhiira jedhanii haatee si deeyse maqaa kee natti himiin jedheen. Maqaa isaa natti himuu dide. Dhiiraaree kun dhiiraa miti kun afuuftuu joobiraadha kun. Ammaan tana kaameeraa kaayyadheetiin namticha kana itti bilbilee yoo inni tajaajila kaase waan inni jedhu isin kanin isin biraan ga'u ta'a daawwattoota hordoftoota keenya nu faana tura isin jenna. Yoo dhiirataatti naan jedhe nama kana immoo jaartii akkasitti argite dhibbatti ifaa bilisatti dhaan hin beeka. Silaa amma naa dhufee bareeda ture amma ittiin bilbila yoo dhiirummaa qabaatte amma kootu hin jaani dhiirri guyyaa deema malee halkan hin deemu. Ayyaantuuf Oromiyaan mana gurgurumsaa jiranii anaaf rayyaan qofaan mana jira. Halo. Halo. Eenyu bo? Eenyu barbaadamati maali wanna gargaa godhu bareedina miidhagina beeksisa wanti lubbuudha keessoo hin jirtu. Ati dhiiraani maali maa na ta'u akka ta'e. Hin baatu gaafii ilmaan gaafatute. Eenyuti? Awwaal eenyu akkam ta'e tiiviin dhufaa wasitti jiru baati ta'ee nuudhaa birratti nama nama qabne seete biyya kana keessatti wanni La tanadu fuda laftu malali tisan dira wali dufa. Sandira wali dufa surra kon jiru. Al eenyu godwati. Barbo jarti hoku jantana lukku di balleessu di lukku diga gosa kabar namaka. Gosa zitati. Maaltu singe sana maaltu gaafatu singe. Ati eenyu kadura eenyuti? Keessumaa biyya fiitiin dhufaatiin nama ta'ee darajaa teessan irraa galteeni jibboodhaan lafa fuudhee waan deemsi taate singarsiisin alaan namaan. Si sa'a sagalsiina bilbileemi? Eenaaf bilbilee? Maal fedhareeti? Wanni ni kanu akka miskiinoo miskiina kana nagaa dhiisee ilmaan sochii naa guddiftu. Yookaan ammoo raafaa ishee manarra. Baas jaallattummaan akkanaan oolaa daleeti. Amma nan baafnee bara malleesi. Akkamiin manaan baasnii boo? Idii goonte? Idiin wandeemne gaagalaan manarraa idiin deemtu rakkatuma hin deemtu jin rakkitee manarraa oofeesi. Eega taate gaaftu ati namatti qabuu hin qabdu reeta. Ati amma ati maal isiiti ati? Aan abbaa fedhee gaaftu feetii wallaan natti keessoo eeggatamu qabu. Namni si dhabdattee sun si? Namni si dhabdattee akkana godhattu si? Akkamni godhatte wajjin abbattuma qabdiiwaa lammii isiidhaa bandabattee wanni godhatte godhuu dandeessu takka jirtu. Ati duba dhiiraati halkan hin deemini guyyaa kootu qaba. Dhiirti halkanuma walfaattiiwaa guyyaa beeraa fi ijoollee keessatti namni wal hin ta'u.
obboleessa kiyya halkan jimaa quuftee sa'aatii 9 bilbilaan hirriibaan orkitu miti yoo dhufte ammaan tana kootu gabaa bilisaa keessa. Akkasi. Waayiti qofaa hundee keessu haati hundee waliin dhufuufi. Akkam? Ay, ilmaan namuma itti maqaadhaaf hundaa'uun balleessa jirtaa bara hundaan jedha qabu warra arrabaa miti arrabni itti qofarratti dhaabbatu ulee minuu gaarii taajiru ammalatti ulee baachuu jirtu. Sitti mattee ulee natu mette? Awwa bara ilmi namaa ilmoo namaa akka danda'u argamu. Ati ma dubbii tana isin keessa sitti himatteeti dura si keeyse moo akkanumatti goggooyi dubbatana callisteetu afaan bante. Waa mitiiroo keenya obboleettii yeroo adeemtee akka malee warra guddaa namni dhaqee irra taa'uuti. Kanaaf dhiibboo hamaadhaa gorreetu hundee siinii jennee barnu ni beektaa? Anaatu hamaadha? Nama hamaadhaati nama hamaadha. Akka tuutitti bonii erga irraa gaggabamu jira. Natumu barbaadde. Kotorayyan. Anamo. Mee dhiira siin janiiti gabaa bilisaa guyyaa kana kottuu siin jeebaran. Akkaanin an amaara ta'e nafxanya akkaanan ta'e yeruma san dhuftee na laaltaati guyyaa ammaan tana kottuun siin jeebaran. Kottu baba kottu. Mee ati dhiira siin jedhi ati maqaa kee jedhi beeytaami? Mee maqaa kee himi dhiira siin jedhi? Maali duba dhiirti kana? An takkaa dhiira albaatii akka keetii kan argeen beekon. Bar ati haatee si deeyse dhiira siin jaaniiti gabaa bilisaa guyyaa kana keessa kottuu siin jeebar. Amma yoom naa dhuftu? Amma naa dhufta? Dhiirti beekadhu dhiirti baallamatee nafu beekadhu. Nagaatti iyyee kottu. Ara nan bulchin garuu. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo wanni jaartiin tun wanni haati manaa haati ijoollee xiyyaana irratti hojjetaa jirtu waan akkanaa tan. Amma dheengadda isiin dhugaadhaan yeroo sanuun hin beeke namaa isii duuba jira malee isii waa malee akkasiin si godha akkanaan si godha hin jettu. Kun beekamaadha. Kun waan ifate tokko amma namni kun eeda sa'aatii 9 hirriiba irraa na kaaseeti yeroo meeqa bilbilee maal feetaa jee dhiiroo nama rakkate moo jee maal feeta jee maali rakkoo si jira hin jee rakkoon maaliif na jirti miti balbala kee hulaa duraan jira ati dhiira siin jedhiiti gannaa beenaan jee. Amma raataa dhaadhee kaniin sa'aatii 9 namaaf gabba'uuf akka isaa jimaa quufee amma sa'aatii 9 taa'uun maraataadhaan ijoollee xiyya keessan taa'an dhiira jechuun gabaa bilisaa guyyaa kana si dhufee waan akkanaatiin sirraa fedhaa siin jedha. Amma namittiin tun garamitti deemaa jirti akka isiin ija lamaan kanatti ijoollee tan xiqqoomallee hin agaraniin taasisan. An kanaan dura beekaatiin itti dhiisee haadha ijoolleeti lakkii safuudhaa Oromoon keenya kun safuu eeggachuu qaba. Safuu isii wallaaltee deemtee nama warra biyya isaanitti himtee waan akkanaa kana narratti oofaa jirtu kana amma nama kanaas yoo inni masmara kana darbe malee ammaan tanaan mootummaa beeksisee qabsiisa kanaas. Ammaan irra dalaga kana garuu ammaan si dhufaa naan jee ammaan tanaan si dhufaa na eeggadhu naan jee sa'aata keessatti gabaan bilisa guyyaadha takka anaatuma takka isaan natuma takka illee rakkoon hin jiru daawwattoota hordoftoota keenya waa baay'eedha ka narratti hojjetamaa jiru biyya kana keessatti
Kalas rakkoon hin jiru daawwattoota hordoftoota keenya sa'aatiin inni siifin dhufa jedhee naaf beellamate gahaa jira waan ta'eef if qopheesseetiin gara daandiidhaa ba'a. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya yoo namtichi kun dhugumaan dhiira leenca ta'ee yoo inni dhufe viidiyoo irraa waraabee kan inni isin biraan ga'u ta'a. Yoo inni immoo dhufe hin dhufne silaa wachumaanuu hafa namoonni tokko akkanumatti afaaniin udaa yaasanii niin dhufaa waan akkasitiin si godhaa jedheeti sitti dhaabbata. Ammoo sadarkaa sanirra waan sadarkaa sanirra hin geenye takka nama akkasiin hin beekani. Amma yoo dhufe gammachuudha. Maal jedhe Oromoon foonii fi lola guyyaa tokko harkatanii jiran. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya sa'aatiin inni naan jedhu geenatti fakkaata. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya